Akkam jirtu barattoota? Nagaa keessanii jecha kun chaanaalii barnoota herreegaa fi saayinsii waliigalaa isinii qabatee dabarsaa jirudha. Chaanaalii kana keessattis barnoota herreegaa fi saayinsii waliigalaa irratti kan inni xiyyeeffatee isinii dabarsaa jiru. Gama biraatiin immoo nootii yookiin yaadannoo gaggabaabaas yoo kan barbaaddan ta'e karaa weebsaayitii diskiripshinii jalarra yookaan immoo viidiyoowwan kaan jala deemtanii argachuu ni dandeessu. Isa sanirraa bifa salphaa ta'een iimeelii mataa keessaniitiin yookiin immoo kanuma bilbila irratti fayyadamaa jirtaniitiin sabiskiraayib yoo kan gootan taate kallattiidhaan iimeelii irratti viidiyoo garaagaraatii fi weebsaayitii irratti yaadannoo nuti isiniif kenninu qormaatas ta'ee shaakala garaagaraa kallattiidhaan isin bira dhufaa jechuudha. Kanaafuu chaanaalii kanaas hiriyoota keessaniifis dabarsuudhaan akkaataa isaan itti fayyadamuu danda'an gochuu ni dandeessu. Gama biraatiin immoo isinis immoo irra deddeebitanii yoo kan dhageeffattan taate gama barnoota saayinsii waliigalaa fi herreega kan qabdan kana cimsachaa ni deemtu jedheen yaada. Kanumaan wal qabatee viidiyoon keenya guyyaa har'aa yookiin immoo barnoonni keenya kan guyyaa har'aadha jechuudha. Barnoota herreegaa kan kutaa 8ffaa boqonnaa 1ffaa kaalkulamii haaraa bara 2015 hojiirra oolee irratti kan inni xiyyeeffatu. Kanaanis boqonnaan 1ffaan waa'ee lakkoofsota raashinaaliiti. Kanaafuu lakkoofsa raashinaalii boqonnaa 1ffaa kana keessaa gaafilee 26tu bahee isaanis qajeelfamoota yookiin ajaja sadiin dhugaasofni jira, firoomsiin jira, filannoon jira jechuudha. Kanumaan wal qabatee isin immoo gaafilee yookiin akka qormaata walakkeessa yookiin miitii isa jennuu fi battalleewwan garaagaraatiifis isin gargaaruu ni danda'a. Akkasumas immoo xumura simisteeraa 1ffaa irrattis gaafilee boqonnaa kana keessaa bahanii irratti isin gargaaruu ni danda'a. Akkasumas immoo qormaata biyyaalessaafis isin gargaaruu ni danda'a. Yoo isin gargaarus baate akka shaakalaatti isiniif ni ta'a jedheen yaada. Kanumaan wal qabatee qormaanni kun gaafilee 26 qabatee jira waan ta'eef deebii isaa ilaaluun dura viidiyoo kanarra suuta jettanii gidduu gidduutti dhaabaa gaafiin kun akka isiniif mul'atutti jechuudha. Ofii keessanii dursa hojjattanii xumura viidiyoo irratti immoo deebiin isaanii jira waan ta'eef isa san irratti ilaallattanii meeqa akka deebistan immoo ofuma keessaniif of madaaluu ni dandeettu jedhee yaada. Gamanumaan gaafilee kanneen akka hojjattan isiniin jedha. Gara xumuraati irratti immoo tokkoon tokko isaa waliin hanga ta'e tokko ibsa irratti isiniif hin kenna. Suuta jedhaatii viidiyoo kana dhaabaa daqiiqaa muraasaaf hojjadhaa isiniin jedha.
Egaa barattoota hanga ammaatti akka hojjettan ni hojjettan jedhee yaada. Viidiyoo immoo gidduu gidduun dhaabdanii hojjechuu qabdanii isiniin jedhee maaliif tokko tokkoon hanga kanaa isin hojjettanitti viidiyichi gara daqiiqaa baay'ee lakkoofsisuurra gidduu gidduun dhaabaa yoo hojjettan irra isinii salphataa jedhee yaada. Hin xumurree yoo ta'e viidiyoo keessan gidduu gidduutti dhaabdanii hojjechuu ni dandeessu. Deebii kana immoo irratti ilaallattu jechuudha. Egaa deebii kanas immoo viidiyicha gidduutti dhaabdanitti irratti laallachaa deemtu jechuudha. Akkaataa isinii mul'atuun jechuudha. Itti gargaaramtanii yoo laaltan gaariidha jedhee yaada. Mee amma immoo xumura irratti tokkoon tokko isaa wajjin irratti ibsaa xiqqoo ta'e waliin ilaalaa deemnuti hordofuu ni dandeessu. Egaa akkuma asirratti argaa jirtanii gaafiin tokko haga 5tti jiran dhugaa soba jechuudha. Isa sirrii ta'e dhugaadha. Isa sirrii hin taane immoo beekamaadha. Sobuma jettaa garuu immoo akka sobni baay'ateetiin dhugaa fakkaate silaa hundumaa dhugaa yoo itti irra gaarii ture. Ta'us garuu immoo herreegni haala saniin miti qabatamaan waan mirkanaa'edha jechuudha. Tokko isaatiin mee haa ilaalaa deemnu. Tokkoffaa fuggisoon lakkoofsa 1/10 ni ta'a walqixa 10 ta'a jedha. As keessatti wanti ati beekuu qabdu hiika fuggisoo kana. Hiika fuggisoo yoo hin beekne deebii kana argachuun ni ulfaataa jechuudha. Kanaaf fuggisoo kan jennuun maalidha? Fuggisoo kan jennuun fooyyama baay'isuutiin wal qabata. Kunis baay'ataan lakkoofsota garaagaraa lama jechuunis lakkoofsota garaagaraa lama waliin baay'isuun deebiin ati argattu yookiin deebiin inni dhufu tokko yoo ta'e lakkoofsonni sun lamaan fuggisoo walitti jenne keenyaa jechuudha. Kanaaf asirratti maal gootaa 1/10 fi 10 kana lamaan waliin baay'ifte jechuudha. Waliin baay'iftee deebiin isaa tokko yoo ni dhufa ta'e deebiin kun dhugaa ta'a jechuudha. Haa ilaallu. 1/10 baay'isuu 10 jennaan. Asitti 10 kana jala tokkotu jira. Walqixanii ta'a. Tokkoo kana kallattiin 10 baay'ise 10. Irra 10 kanas tokkoon baay'ise 10. 10/10 jechuun immoo yoo salphifnu tokko ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin tokkoffaan dhugaa ta'a jechuudha. Lammaffaa masaanuun lakkoofsa neegatiiva 9 1/9 ta'a jedha. Hiika masaanuu beekuu qabda as keessatti. Hiika masaanuu yoo hin beekne ammas gaafii kana deebisuun sitti ulfaachuu danda'a. Masaanuu kan jennuun maali? Lakkoofsota garaagaraa lama fudhattee yoo walitti edaatee edamni isaanii 0 ni ta'a ta'e lakkoofsonni sun lamaan masaanuu waliiti jennaan jechuudha. Kanaaf neegatiiva 9 masaanuun isaa 9 gama biraatiin fageenya 0 irraa qabanii lakkoofsonni walqixa qaban yookiin walqixa irratti argaman masaanuu waliiti jennee fudhachuu ni dandeenya yookiin kennuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf masaanuun neegatiiva 9 poozitiiva 9 ta'a jechuudha. Kan immoo poozitiiva 9 neegatiiva 9 jechuudha. Warra kana lamaan yoo walitti edaate 0 ta'a. Neegatiiva 9 fi poozitiiva 9 yoo walitti edaate idamni isaanii kunniin 0 dhufa. Kan asirra jiru garuu immoo 1/9 jedha. 1/9 kan jedhu kan ammoo yoo itti edaate gonkumaa ta'uu hin danda'u. Neegatiiva 9 fi 1/9 kana walitti edaane yoo jenne 0 dhufanii jechuudha. Haa ilaallu mee isumaas neegatiiva 9 ida'uu 1/9
Asitti waamsisaan isaa tokkotu jira. Hawaataa isaa fudhatta 9. 9 hiruu tokko 9. Baay'isuun isaa immoo neegatiiva 81. Ida'uu 9 9 tokko. Yoo tokkoon baay'ifte immoo tokkuma ta'a. Neegatiiva 81 ida'uu tokko yoo walitti daatu immoo neegatiiva 80 irra 9 ta'a. Neegatiivni 80 irra 9 fi neegatiivni 9 immoo gonkumaa walqixa ta'uu 0 ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf deebiin isaa gamanumaa yoo tilmaamtu maal ta'a jechuudha? Soba ta'a. 3ffaa A irra ba'an miseensa lakkoofsa raashinaalii ta'e kamiifuu A irra ba'a baay'isuu tokko ni ta'a walqixa A irra ba'a jedha. Kana jechuun maalidhaa? Lakkoofsa raashinaalii barbaadde fudhattee yoo tokkoon baay'ifte lakkoofsichuma mataa isaa sana argatta jechuudha. Kun dhugaadha. Baay'isuu keessatti lakkoofsa kamiyyuu yoo tokkoon baay'iftu matama isaa argatta. Fakkeenyaaf haa fudhannu mee raashinaalii keessaa bifa A irra ba'a kan qabu 2 irra 3 baay'isuu tokko ni ta'a walqixa. Tokkoon baay'iftee as jala tokkotu jira. 2 baay'isuu tokko seera baay'isuu keessatti waamamaan baay'ifta waamsisaan baay'ifta 2. 3 baay'isuu tokko 3. Kanaaf deebiin isaa matama isaa sana ta'a. Kanaafuu 3ffaa deebiin isaa maal ta'a? Gamanumaa yoo tilmaamtu dhugaa ta'a jechuudha. 4ffaa idamni raashinaalota neegatiivii 2 yoomuyyuu raashinaal poozitiivii ta'a jedha. Lakkoofsa raashinaalii neegatiivii 2 barbaadde walitti fudhattee yoo edaate deebiin ati argattuun suni poozitiivan ta'a jedha. Haa ilaallu kaa. Fakkeenyaaf lakkoofsa raashinaal neegatiivii keessaa neegatiivuma 2 fudhannu raashinaalidha waan ta'eef eda'u neegatiiva 3 fudhannu kan biraa walqixa ni ta'a. Neegatiiva 2 fi neegatiiva 3 yoo walitti edaatu neegatiiva 5 dhufa. Yoomiyyuu poozitiiva kan fidu gonkumaan jiru jechuudha. Neegatiiva 2 yoo walitti edaate. Kanaaf deebiin isaa soba ta'a jechuudha. Bakka kamitti soba ta'ee? Raashinaal poozitiivii kan jedhu kanatti poozitiivii osoo hin taane neegatiivii ta'uu qaba jechuudha bakka kanatti. Kanaaf deebiin isaa 4ffaan sobachuu. 5. Amaloota ida'uun lakkoofsa raashinaalii irratti qabu keessaa tokko amala 0 ta'e. Lakkoofsa raashinaalii barbaadde fudhattee yoo 0tti edaate lakkoofsichuma raashinaalii sana argattaa jechuudha. Haa ilaallu kaa. Lakkoofsa raashinaalii keessaa mee tokko irra 2 ida'uu 0 tokko irra 2 ta'a. Kanaaf 0 jijjiirama wayiitu irratti hin fidu jechuudha. Lakkoofsichuma ta'a. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? Dhugaa ta'a jechuudha. Inni itti aanu qajeelchi 2ffaan ibsamoota armaan gadii roga A keessa jiran firii isaanii roga B keessa jiranii walitti firoomsi jedha. Kun firoomsidha. Haa ilaallu mee. Okay. Firoomsii kana hojjechuun dura hubadhu isa jedhu kana sirriitti ilaaluu qabdu. Hubadhuu kana. A baacaa daan miseensa lakkoofsa intiijarii ta'anii baaf daan immoo 0 irraa adda ta'uu qaba jedha. Haa ilaallu kana. A irra ba'aa ida'uu 0 jedha. Lakkoofsa raashinaalitii irratti yoo 0 edaatan amala 0 ka jennuun sana jechuudha. Maal ta'a? A irra ba'aa mataa 0 jijjiirama fidu waan ta'eef kanaaf deebiin ijaffaadha. Caa yoo guutte ni ta'a. 7ffaa A irra ba'aa hir'isuu caa irra ba'aa jedha. As keessatti wanti ati hubachuu qabdu maalidha? Waamsisaan isaa wal fakkaata baabaadha. Tokko keessaa fudhatta waamsisaan erga wal fakkaate kan gubbaa kallattii walirraa hir'ifta. Kanaafuu A hir'isuu caa irra baataa jechuudha. Kanaaf deebiin isaa caa. 8ffaa A irra ba'aa baay'isuu caa irra daa jedha. Lakkoofsa raashinaalii waliin baay'isuu seera baay'isuu keessatti waamamaan baay'ifta waamsisaan baay'ifta. Waamama yoo baay'ifte A baay'isuu caa jechuun A caa ta'a.
Baa baay'isuu daa jechuun immoo baadaa tahaa deebiin isaa ee tahaa. Sagalaffaa A irra baa hiruu caa irra daa jedha. Seera hiruu lakkoofsa raashinaalii keessatti immoo maal gootaa A irra baa hiruu caa irra daa seera hiruu keessatti fuggisotti gargaaramta. Fuggisoon amma gaafii tokkoffarra jiru sun kanaaf si gargaaraa jechuudha. Kanaaf A irra baa akkasumatti ni fudhattaa. Qooyyaba hiruu ture kana baay'isuu gootaa. Caa irra daa kana maal gootaa? Ni fuggista. Fuggisoon caa irra daa immoo maal ta'a? Daa irra caa ta'a jechuudha. Kanaaf seera baay'isuutti jijjiirra waan ta'eef waamama waamsisaan baay'iftaa. A baay'isuu daan aadaa ta'a. Baa baay'isuu caan immoo baacaa ta'a. Kanaaf deebiin isaa A ta'a jechuudha. Inni kurnaffaan immoo A irra baa baay'isuu 0 jedha. Lakkoofsa raashinaalii kamiiyyuu lakkoofsuma barbaanne yoo fudhanne raashinaalis, intiijaris, lakkoofsa hundaas, lakkoofsa lakkaawwis yoo 0 baay'ifne firiin isaa 0 ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin isaa baa yoo guutte sirrii ta'a jechuudha. Qajeelchi sadaffaan immoo filannoodha. Filannoolee gaafilee armaan gadiittiif kennaman keessaa qubee deebii sirrii qofa qabatee jiru filatteet bakka duwwaa siif kenname irratti barreessedha. Kun ishittiin osoo isin bira jiraate baay'ee gaarii ture. Ta'us garuu adeemsa qormaataa ajaja kennameeti waan ta'eef rakkoon qabu isin gaaficha yoo hubattan waan biraa isinirraa baay'ee dirqamni eegamu hin jiru jechuudha. 11ffaa gati sirrii neegatiiva 10 meeqa ta'a jedha. As keessatti waan nuti hubachuu qabdu ammallee gati sirriidha. Gati sirrii kan jennuun maalidha? Gati sirrii kan jennuuni fageenya lakkoofsonni 0 irraa qabanidha. Fageenya lakkoofsonni gati sirrii keessatti nuuf kennaman kun 0 irraa qabu. Kanaaf negatiivni 10 0 irraa hangam fagaatee argamaadha. Kanaaf inni fageenya sana mootu fiiziksii kutaa 7ffaa keessatti barattan jedhee yaada. Inni kan dhabeedha waan ta'eef kallattii hin qabu. Kallattii maddeemamee sanaan lakkoofsan kenna jechuudha. Akka qaxxaamuraa sana negatiiva poozitiiva bira wanni nu kennu hin jiru kallattii daayirekshinii sana jechuudha. Kanaaf negatiivni 10 0 irraa hangam fagaatee argama? Ramaddii 10 irratti argama jechuudha. Gara bitaatiin. Kanaaf deebiin isaa A ta'a jechuudha. 12ffaa lakkoofsota armaan gadii keessaa miseensa lakkoofsa raashinaalii kan ta'e jedha. Miseensa lakkoofsa raashinaalii warreen jennuun kamidha? Lakkoofsa raashinaalii kan jennuun maal ta'a isa jedhu viidiyoo kana duraa irratti hojjannes diyaagiraamiidhaanis argisiifamee jira jechuudha. Kanaaf A irratti lakkoofsa lakkaawwee jedha. B irratti lakkoofsa hundaa'eedha. C irratti intiijarii jedha. Kanaaf sadan isaaniitu miseensa lakkoofsa raashinaalii ta'uu ni danda'u. Kanaaf deebiin isaa Dha. 13ffaan immoo neegatiiva gati sirrii 7 jedha. Neegatiivni gati sirriin ala jirti waan ta'eef akkasumatti fudhanna. Gati sirrii 7 kan jennuun immoo 7 0 irraa gara harka mirgaatti ramaddii 7 fagaate kan inni argamu jechuudha. Kanaaf neegatiiv fudhannee akkasumatti 7 immoo gati sirriin alatti yoo baa'u 7 ta'a. Yoo waliin baay'ifnu neegatiiva 7 deebiin isaa Ba'adha. 14 9 irra 5 ta'uu 11 irra 5 jedha. As keessatti wanni ati ilaaluu qabdu maalidha? Waamsisaan isaa wal fakkaata. 5 tokko keessaa fudhatta. Kan gubbarra jiru garuu walitti hidhaata waamamaa isaa. 9 ta'uu 11 meeqa ta'a? 20 ta'a. 20 irra 5ti. Aanni ta'a. 20 irra 5 yoo salphiftu immoo meeqa ta'a? 4. Kanaaf deebiin isaa A fi Caan sirriidha kan jedhu sana ta'a. 15ffaa furmaanni ibsamaa xaa irratti 3 ni ta'a walqixa 5 jedhu meeqa ta'a? Kana gabaabumatti hojjechuus ni dandeessa akkanumatti teetteetti yaaduu ni dandeessa. Yoo meeqa irratti 3 taate 5 ta'aadha. 2 irratti yoo 3 taate 5 ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin isaa A ta'a. Gama biraatiin hojjechuus ni dandeessa. Haala kamiin hojjetta? Xaa ida'uu 3 hir'isuu 3 ni ta'a walqixa 5 hir'isuu 3 jetteet hojjechuu ni dandeessa. 3 hir'isuu 3 0dha. Xaan kophatti hafaa. Xaan ni ta'a walqixa 5 hir'isuu 3 2 ta'a jechuudha. Haala kanaanis guutuu ni dandeessa jechuudha.
Inni itti aanu 16dha. 16 immoo neegatiiva 4 irra 7 baay'isuu neegatiiva 3 irra 7 jedha. Meeqa tahaadha inni kun? Inni kun kallattiidhaan waliin baay'ifta seera baay'isuu keessatti neegatiiva 4 baay'isuun neegatiiva 3 maal dhufaadha? Poozitiiva 12 dhufa. Irra 7 baay'isuu 4 28 dhufa. 28 irra 12 immoo hin jiru as keessa. Filannoo keessa. Salphiftu immoo 4 4 naa salphifnu. 12 4 3. Irra 28 afuriif yoo irru 7. Deebiin isaa 3 irra 7 kan jedhu ta'a jechuudha. Kanaaf as keessatti filannoolee jiran keessaa 3 irra 7 kan jiru caa kanarra jira jechuudha. Inni itti aanu 17ffaa. 17ffaa ilaallu. 17ffaan immoo gati sirrii 5 ta'eef yoo gatii xaa neegatiiva 4 fudhanne salphisi jedha. As keessatti bakka xaa sana neegatiiva 4 yoo galchitanii gati sirrii keessatti 5 baay'isuu neegatiiva 4 neegatiiva 20 taha. Kun immoo neegatiivni 20 kun gati sirrii keessaa yoo ba'u poozitiiva 20 taha. Kanaaf deebiin isaa A ta'a jechuudha. 18ffaa. Tuutni furmaata xaa hir'isuu 2 irra guddaa 5 meeqa ta'a? Isa kana yoo hojjettu immoo xaa hir'isuu 2 ida'uu 2 irra guddaa 5 ida'uu 2ti. Neegatiiva 2 ida'uu 2 0 taha. Xaan qubatti hafaa irra guddaadha. 5 irratti 2 yoo idaatu 7 taha jechuudha. Xaan kun miseensa lakkoofsa raashonaalii tahee xaan irra guddaa 7 kan jedhu taha jechuudha. Deebiin isaa A yoo guuttan sirriidha jechuudha. Kudha saglaffaa bira geenyeerra. 19ffaan immoo xaarratti xaarraa 5 yoo hir'isne ni ta'a walqixa 0 yoo ta'e gatiin xaa meeqa tahaadha? Isa kanas lakkoofsa meeqarraa 5 yoo hir'ifne 0 ta'a jechuudha. 5 irraa 5 yoo hir'iftan 0 ta'a. Kanaaf deebiin isaa gabaabumatti A yoo jettan ni ta'a. Hojjechuu yoo barbaaddan immoo xaa hir'isuu 5 ida'uu 5 walqixa ta'a 0 ida'uu 5 jettanii hojjettu. Hir'isuu 5 neegatiiva 5 ida'uu 5 kun 0dha. Xaa ni hafa qubatti walqixa ta'a 0 ida'uu 5 5 ta'a jechuudha. Haala kanaanis guutuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa A ta'a jechuudha. 20ffaan gati sirrii keessatti xaa hir'isuu 5 ni ta'a walqixa 0 yoo ta'e gatii xaa barbaadi jedha as keessatti. Kanaaf as keessatti walqixa ta'a 0 waan ta'eef asuma keessattis hojjechuu ni dandeessa. Xaa hir'isuu 5 0 kan dhufu yoo meeqa galchine meeqarraa yoo 5 hir'isne 0 ta'aadha. 5 kunis 5 irraa 5 yoo hir'iste 0 ta'a. Isa immoo akkamitti hojjettaa? Haala lamaan walqixa 0 waan ta'eef poozitiivuma gootee baaftaa jechuudha. Xaa hir'isuu 5 gootee baasta. Isaamaa keessatti walqixa 0 jetteetti baastaa jechuudha as keessatti. Yoo baaftu hir'isuu 5 waan jetteef asitti ida'uu 5 asittis ida'uu 5 kun 0 taha. Xaan ni ta'a walqixa 5 ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin isaa A ta'a jechuudha. 21ffaa. 21ffaan immoo gaafiin isaa gidduu kanatti ida'uun galuu qaba. Gidduu kamitti ida'uun gala? Neegatiiva 3 irraa 4 ida'uu hammattuu bana. Neegatiiva 4 irra 3 kana ta'uu qaba. Sana booddee qaxxaamura baay'isuu ni dandeessa. Qaxxaamura yoo baay'ifte haala saniin jechuudha. Neegatiiva 3 baay'isuu 3 neegatiiva 9 taha. 4 baay'isuu 4 inni kunis ida'uu gootet neegatiiva 16 taha. Irra 4 baay'isuu 3 12. Neegatiiva 9 fi neegatiiva 16 yoo walitti daate neegatiiva 25 ta'a. Neegatiiva 25 irra 12 ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin isaa A ta'a. Haala saniini yoo immoo baay'isuudhaanis hojjettan ta'e deebiin isaa
tokko ta'a. Poozitiiva tokko ta'a. As keessa immoo hin jiru waan ta'eef haala saniin kan inni yaadamee qophaa'e jechuudha. 22ffaan immoo 7/5 hir'isu 2/5 jedha. As keessattis wanni ati hubatuu qabdu waamsisaan isaanii wal fakkaataa tokko keessaa fudhattaa. Kan gubbaa jiru akkasumatti irraa hir'ista jechuudha. 7 hir'isuu 2 5 ta'a. 5/5 ta'a jechuudha. Yookiin tokko deebiin isaa caataa jechuudha. 23ffaan immoo gati sirrii ta'an meetaa walqixa 8 yoo ta'e tuuta furmaata isaa barbaadedha. Inni kun walqixa 0 ala waan ta'eef haala lamaan fudhatta. Si'a tokko poozitiiva goota, si'a tokko neegatiiva goota. Haa goonee fudhannu. Xaa'aan walqixa ta'a neegatiiva 8 fi xaa'aan walqixa ta'a 8 ta'a jechuudha. 8 fi neegatiiva 8 yoo kan gati sirrii keessa galchinu ta'e poozitiivuma 8 ta'a. Gati sirriin neegatiiva 8 8 gati sirriin poozitiiva 8 illee 8. Kanaaf tuutni furmaata isaa A kana ta'a jechuudha. Neegatiiva 8 8 yoo guutte ni ta'a jechuudha. 24ffaa gati sirrii neegatiiva 1 iddoo duwwaa neegatiiva 99 mallattoo hariiroo lakkoofsaa keessaa kan himicha dhugoomsu jechuudha. Isa kam ta'a? Neegatiiva gati sirrii neegatiiva 1 jechuun gati sirriin alatti yoo ba'u 1 jechuudha. Asitti immoo neegatiivni 99 ni jira jechuudha. Kanaaf tokko immoo neegatiiva 99tu caalaadha. Kan caalu isa kami? Tokkotu caalaa jechuudha. Kanaaf deebiin isaa baa kana ta'a jechuudha. 25ffaan qooyyaboota lamatu wal bira dhufe baay'isuuf ta'uudha. Akkasumas immoo hammattuun jira. Seera beed maas kan jennuuntu jira. Dur immoo boodii maas fa'aa jedhuuni beed maasitti jijjiirame ekspoonantiin gidduu galte waan ta'eef jechuudha. Jalqaba kan hammattuu waan hojjennuu fi kan hammattuu keessaa hojjettan 7 ta'uu 3 hojjettu jechuudha. Dursa 5 baay'isuu 7 ta'uu 3 10 ta'a. 5 baay'isuu 10 50 ta'a. Deebiin isaa caataa jechuudha. 26ffaan immoo baay'isuuf hir'isutu wal bira dhufe. Ammas isa kanarrattis kan dura hojjettu kan hammattuu keessatti 6 baay'isuudha. 5 hir'isuu 2ti 3 ta'a. 6 baay'isuu 3 immoo 18 ta'a. Deebiin isaa daataa jechuudha. Egaa barattoota qormaata yookiin immoo gaafiin akka shaakalaatitti guyyaa har'aatiif isiniif kenname kana fakkaata. Qabiyyee kanarraa yookiin immoo qormaata kanarraa waa baay'ee akka hubattan abdii qaba. Kan itti aanu immoo boqonnaa lammaffaadha. Yeroo dhiyootti guyyoota tokko yookiin 2 waan hin caalle keessatti gaafilee boqonnaa lammaffaa kan waa'ee iskuweerii, iskuweer ruutii, kiiyubii fi kiib ruutii isa jedhu irratti xiyyeeffannee gaafilee akkasuma haaluma kanaan dhiyaate gaafii naannoo 26 kan ta'an yookiin immoo 30 kan ta'an kan qabate viidiyoodhaan haaluma kanaan isiniif dhiyeessa isiniin jedha. Egaa asumarratti hin xumura. Namoonni guyyaa har'aatiif qorumsa kana ilaaltanii ofii keessanii dursa yaaltanii yoo xiqqaate 26 kanarraa 20 ol warri argattan baay'ee gaariidha yookiin fooyyedha isiniin jedha. Kan itti aanu qormaata itti aanuu fi barnoota viidiyoo kana keessatti isiniif darbu irra deddeebiin ilaalaa hiriyoota keessaniif dabarsaa akka waliin turruu isiniin jedha. Gama biraatiin keessattuu weebsaayitiin jira. Weebsaayitii sana sabiskiraayib gootanii bifa salphaa ta'een iimeelii keessan irratti haala salphaa ta'een akka isiniif seenu gochuuf yaalaa isiniin jedha. Waan daawwattaniif galatoomaa isiniin jedha.